Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtootaam daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Oduu ijoo isaatii kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti himna wajjin ana Muhammad Fantaaleetiim. Oduu kan jalqabaatiin hidhamtoota siyaasaa jecha artista Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaman irratti Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti ragaan shiraan qindaa'e irratti bahamaa jira. Godina Jimmaatti namoota 28 kan galmeen dargaggoo Abdii Geetaachoo fa'aa keessatti argamu irratti ragaan abbaa alangaatiin dhiyaate tibbana dhaggeeffatamaa akka ture bukaatonni dhimma kanatti dhiheenyaan hordofaa turan himanii jiru. Abdii Geetaachoo, Umar Xaahir, Amaddiin Tamaam, Haajii Raayyaa, Sabaahiddin Muhammad, Limmi Sheek Kadir, Khalid Jamal, Ahmaddiin Abbaa Fiixaa fa'aa irratti galmeen ragaa abbaa alangaa dhagahamutti kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuu beellamni danuun qabamaa tureera. Haaluma kanaan hidhamtoota kanneen irratti namoonni 26 ragaa kan baay'atu warri ragaa ba'an kunneen kaadiroota bilxiginnaa fi namoota sobaan ragaa ba'an akka ta'anis bal'inaan ibsameera. Jechi isaan mana murtiitti kennan dhugaarraa kan fagaate fi wal dhawaa akka ta'es taajjabdoonni ibsanii jiru. Oduu keenyatti aanu godina Shawaa Bahaa Boosatti magaalaa Walancitiitti humni hidhatee naannoo Amaaraan daangaa qaxxaamuru lola uummata irratti baneen lubbuun nama tokko dabruu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Sababni lola kanaa hidhattoonni naannoo Amaaraa kiiloomeetira 20 daangaa cabsanii seenuun lafa uummata Oromoo irraa bosona mancaasuu fi ooyiruu qonnaan bultoota irraa qabeenya barbadeessuun kan uumame ta'uu hima. Maddi keenya magaalaa Walancitii irraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise. Rakkoon uumame kun kanaan duras uumamaa ture kan jedhu namni kun qaamni mootummaa poolisiin federaalaa fi humni addaa Oromiyaa yeroo hedduu dhufanii ilaalanii akka jiranii fi furmaata akka hin kennin himamu. Kun immoo ifaan ifatti mootummaa waan kana keessa harka qabaachuu isaa nuuf mirkaneessa jedhe. Humnoonni kunneen meeshaa hidhataa guutuu qabaachuu isaanii kan himu namni kun guyyaa kaleessaa dhukaasa bananii nama maqaan isaa Dhaabaa Bajigaa jedhamu ajjeesanii jiraachuu ibsee jira. Sirni awwaalcha Dhaabaa Bajigaa guyyaa irraa aanaa Boosatitti akka gaggeeffamu hubachiisee jira. Ministeerri Fayyaa qormaataa ogeeyyota fayyaa seensa digirii sadaffaa kan ispeeshaalaayizeeshin hatee baasuun ogeeyyota fayyaa naannoo Amaaraa fi kanneen Finfinnee jiran tokko tokko qooduun saaxilamee jira. Qorumsi kun jalqabaa baafamu wal qabatee warri deebiin qormaataa dursee kennameef qabxii 95 ol kan deebisan yoo ta'u ijoolleen Oromoo fi kanneen biroo 70 gadi kan deebisan ta'uu odeeffannoo miliqxee harka Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii seentii mirkaneessiti. Qormaanni kun waggaa yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti kennamaa kan ture yoo ta'u isaan qormaatichi bahee kennameef qabxii gaarii fiduun kanneen biroo ammoo miira gaarii hin ta'iniin qormaatichi kan xumuran ta'uu namoota qormaaticha qoraman keessaa namni maqaan isaa akka ibsamu barbaade tokko Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti hime. Qormaanni kun waggoota kurnan dabraniif kompiitaraan kennamaa ture kan jedhu namni kun kunis haala bahuu hin dandeenyeen saamsamuun seeraan kennamaa ture ibsam. Kan bara kana ammoo wanti adda isa taasisu qormaatichi gara ministeera fayyaatiin dursee akka bahee fi qaamota barbaadamiif raabsamaa ture ragaaleen garaagaraatiin mirkaneeffannee jedhamu. Qormaanni biyyaalessaa miliqfamee dursee bahuun barattoota naannoo Amaaraaf yoo raabsamu kun kan duraa miti kan jedhan taajjabdoonni waggaa tokko dura saaluma wal fakkaatuun gaaffileen qormaata xumura sadarkaa lammaffaa karaa ministeera barnootaatiin miliqee bahuun barattoota naannoo Amaaraaf raabsamee qabxii olaanaa addaa akka galmeessan godhamuun ni yaadatama. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa maqaa qoodinsa lafaatiin Oromoota Walloo fi uummata Affaar walitti buusuuf shira xaxaa jiraachuun himame. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Daawwee Harawaa ganda Uraanee Salaamaa jedhamuu fi daangaa Affaar irratti kan argamu lafa jallisii qonnaa kaabinoonni godinichaa uummata Oromoo Walloo irraa fuudhanii mootummaa naannoo Affaaritti gurgurachuu jiraatan naannichaa tokko saaxileera. Haa ta'u malee lafti kun Oromoo Walloo irraa fudhatamee harka mootummaa naannoo Affaar erga seenee bubbuleera. Amma abbaan qabeenyummaa qabiyyee lafa kanaa mootummaa naannoo Affaar waan ta'eef lafa tanaa fi iddoowwan biroo kutaan bulchiinsa fi adeemsa lafa aanichaa muree naannoo Affaar jala galchaa waan jiruuf kun walitti bu'iinsa gama daangaatiin ture daran kan hammeessudha jechuun maddi keenya naannicharraa qunnamne sodaa qabu ibsateera. Yeroo Oromoota Walloo aanaa baatee irratti lolli guddaan banamee jiru kanatti mootummaan naannoo Amaaraa hirmaata lafaa geggeessuu walitti bu'iinsa gama daangaa garsiitiin jiru. Balbalchuu akeekas jedheera maddi keenya kun bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa heera labsii fi dambii bulchiinsa lafaa giddugala godhachuudhaan shira xaxaa jirurraa dhaabbachuu qabu jiraattonni akeekkachiisanii jiru. Godina Arsii Lixaa Duraa Ganda Buraa Deellee jedhamuun beekamutti hidhaa jumlaa fi dirraan qaamota mootummaatiin hawaasa nagayaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee tufee jiru jedhu maddeen. Amajjii 3 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni baay'een isaanii 60 ta'an balleessaa tokko malee hidhamanii jiru kan jedhu maddi keenya garasii odeessa kana nuun gahe. Haalli nageenyaa naannoo san jiru yaaddeessaa ta'eera. Namoota hidhaman keessatti manguddoonni kan argaman yoo ta'u yeroo mareebichi cimaa manguddoota irrattis dhaqqabaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii odeeffatee jira. Sababii namoonni kunneen hidhamaniif maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun akka ta'eef kana malees
himannaan araabiroo kan irratti baname ta'uu namni dhimmichatti dhiyeenyaan beeku kun itti dabaluun ibseetiin jira. Walgaarreffannaa daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa gidduutti mudatee walqabatee lammiileen Itoophiyaa Sudaan gadhiisanii bahaa jiraachuun himame. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa 3,500 ol ta'an Sudaan gadhiisuun gara Itoophiyaatti kan deebi'an ta'uu immigireeshiniin federaalaa keellaa matammaarraa odeessi argameen hubachiisa. Sudaan naannoo Gadaariif jedhamutti hojii qonnaa fi hojii guyyaa irratti bobba'anii warreen hojjechaa turan baqattoota kanneen keessatti kan argaman yoo ta'u, baqattoota Itoophiyaa kaartuum jiraatan keessaa parsantiin 80 kan ta'an rakkoo nageenyaatiif kan gadhiisaa bahaa jiran ta'uun beekameetiin jira. Abiyyi Ahmad aangoo qabachuu booda waldhabdeen siyaasa Itoophiyaa keessatti dhalate yeroo gabaabduu keessatti biyyoota ollaa akka Sudaanis dabalatee nageenya gaanfa Afrikaa irratti rakkoo guddaa fidaa jiraachuun hawaasa addunyaa yaaddessuu akka jalqabe gabaafamaa jira. Sarbama mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwatamaa jiruuf qondaalonni siyaasaa fi waraanaa kanneen gocha kana keessa harka qaban irratti qoqqobbiin kaayamuu qaba jechuun seneetoroonni Ameerikaa lama gaafatan. Reuters akka gabaasetti gaaffii kana mootummaa Ameerikaatiif kan dhiyeessan seneetara paartii Dimookiraatotaa keessaa Beenii Kaardinii fi seneetara paartii Riippablikaanotaa kan ta'an Jim Riich kanneen jedhaman akka ta'an ibsameera. Waraanni naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiruun lubbuu namoota hedduu galaafachuun danuu ammoo baqachiisuu bira dabree Itoophiyaatti nageenya fi tasgabbiin dhabamuun waliigala gaanfa Afrikaatti sodaa guddoo uumee jira jechuun seneetar Kaardiin dubbachuu isaanii Reuters gabaasee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii mirga namoomaa Miikaa'el Bachelet ibsa roobii darbe kennaniin haalli naannoo Tigraay keessa jiru yaaddessaa ta'uu himuun taateen kun daranuu hammaachuu waan maluuf gareen dhaabbilee mirga namoomaa walabni naannicha seenee haala jiru akka qoratu waamicha dhiyeessuu isaanii gabaasichi ibseetiin jira. Dubbimtuun muumicha ministeera Abiyyi Ahmad Bileenii Siyyum sodaa komishinarri dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeessan irratti kamisaa dabre ibsa kenniteen Itoophiyaatti dhimmi sodaa nageenyaatiin wal qabate wanti nama yaaddessu hin jiru mirga jetteen booda sarbamni mirga namoomaa yoo kan jiru ta'es kan qorachuu qabu mootummaa Itoophiyaatti malee gareen bilisaa seenee akka qoratu hin hayyamnu jechuun deebisaa akka laatte Reuters gabaaseera. Naannoo Tigraayitti haalli sarbamiinsa mirga namoomaa hammaatee jiraachuu gabaasichi kan himu loltoota sirnichaatiin dubartoonni gudeedamaa jiraachuus Reuters gabaasa isaa kan biraa keessatti ibsee jira. Dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessatti haa jiru gurra hawaasa addunyaa harkisuun isaa waan gaariidha kan jedhan taajjabdoonni siyaasaa qunnamtii telefoonii fi intarneetaa muruun dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti addatti ammoo gama lixaatti gaggeeffamaa jiru addunyaaf saaxilamuu qaba jechuun dubbatu. Waraana fi jeequmsa bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun gaanfa Afrikaatti Ameerikaan michummaa cimaa Itoophiyaa waliin qabdu amma keessa deebitee qorachaa jiraachuuf dirqamaa jirti jechuun Reuters gabaasisaa kana keessatti kan ibse. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Oduu Ijoo sa'aatii kanaaf qabannee kan gammaatti nu hordofaa turtanidha. Babal'ina oduu keenya idilee keessaa argattu oduu isinitti muusii wajjin kan ture Muhammad Fantaalletti gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture qophiilee